شيء نسيت ديرا بريدة خنا الله أكبر ما شاء الله جدة ما شاء الله جي ما شاء الله إساوي جين ترتي غاري ما شاء الله ترندي سبحان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تون سلامتان تيا تتيانتو شيخ خيسن نما يسن كيسن دلتي يسني وجين دين بيدنا قبسيسو فدو لفاتورة خارف بكتن نجدو تنركمن Guruppi reefu kuma dhibba shanni ettesan keeysa adda durummaadhaan kawaamamu sheekha keenya sheekha Ahmad Siraaj Sa'iid kan amma biyya Suudii jedhamta isaaniitiin isiniin jaam assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Arra isin keessa jiraachuu dhabuu kiyyaaf gadda guddaan na dhageemaa isinummaan naa salaamaddaa waan naan jeefin salaamtaa isaanii isiniin geegeebaltaniimi. Maashaa Allah. Ummata keenya yeroo dheertuu duraan as isin keessa lafatana deemee beekan Osmaan isinittiin deebi'uutiin yeroo gabaabduu keessan nama hedduu wajjin wal baree jaalalaa fi kabajaan isin qabdan hedduu wanneen abuttee turte yeroon isin keessa yeroo guyyaa hanga tokkoof bulee ture keessatti odoo isinii wajjin walitti deebi'eetiin wal harka juutiin bineentiin reefu hunda sheeyyagiinaa sawsan maal jedhanii maqaasi wayyaanee jedhanii biyya nabaaftee akkanaaf isin waliin garre nu gootee turte rabbiin ammoo yeroo dheertuu booda galatoomuu waliin nu deebisee irra wal nu barsiisuudhaaf gammachuu hangana hanga siin jaamne na dhageemaa ummata keenya baga rabbiin wal nu barsiise alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin itti aansuudhaan sochiin isin godhaa jirtan gumaachi keeysan waan hedduu nama gammachiisuu fi nama boonsuudhaan tatanaa gammachuu akka inni himnuu fi akka itti dubbannullee wallaalle namni qubsuma majlisa kanaa hin feene yookaan jibba majlisa kanaas qubachuu isaatiif qabu yoo jiraate gammachuun irra nuti gammanne ta gosa biraatiin ta nama jibba majlisa kanaa qabuutiif akka malee naasuu fi rifaatuu itti taatuudhaan yoo as jiraate silaa waatti naftuu yoo jiraachuu baatanii hin jiraatiin jennaan akkam jettan namni qubsuma majlisa kanaa jibboo jiraa arjana manumaan arge akka deebee waan agarre majlisa diin qubsiisuurra doynoomanii duuban gorre maallaqattiin gabaabbanne kanna tallaal gaala gaarre arjummaan hunda caalanii warra teebeemtu caala nam tokkottiin madaalamu kennatullee humagaala dheedheeratus humagaala jaalala saanitu caala arjummaan hunda caalanii warra burqaa'intu caala nam tokkottiin madaalamu kennatullee humagaala dheedheeratus humagaala jaalala saanitu caala jaalalti teessanii jaaltiimi hin caaltu gaadhuma kanaaf jaalalaan baaftaniimi yoo jaalaltiin jiraanne gaalli tokko way kannama hin kannamu ummata keenya baga rabbii wal nu garsiisee irra deebi'uudhaan nama jiruutu waa hedduu sarka nama jiruutu walii sarka akkasimi waa jiraannee wal agarreennee yaannee rabbii waan fedhu dalagaa tola isaatiin fedha isaatiin deebisee irra wal nu garsiisee irra deebinee rabbii wal nu garsiisee alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin keenya galatoomuu dhugaa dubbachuu qofaaf waan keenya jechuu qofaaf dhiibamnee hidhamnee tumamnee biyyarraa baafamnee kun ajjeefamuu turre akkasimi akka san hundaa kuchiisee akka kana fidee wal nu garsiiseemi akka kana rabbiin nuuf hadiisu tuwam nu ilmaan jaarrabbaa gadaa qabsoo lakkiif nu ifanne hagaaf falmannaani moona hagaaf falmannaani moona yommuun sadaan hagaaf falmannaani moona yommuun sadaan akka sheeyya girree fujanii jara keenya kaboolisii oromiyaa kana akkasuma qorabittinnee isaa teenya sababaa isaan nurraa rasaasachi deebisanii diina deebisaniin rabbiin bakka tanaan dhugeemiin eega rabbiitii jarri kun hedduu nuu tolan akkasimiin
jabeessaa jabeessinu gaachanooti biyya teenya poolisii oromiyaadha jibbituu farra nageenya isaanii fi gayroof qarreen baate biiftuun biyya teenya jabeessaa jabeessinu gaachanooti biyya teenya poolisii oromiyaadha jibbituu farra nageenya isaanii fi gayroof qarreen baate biiftuun biyya teenya Nisabeen akkasumami ummata keenya bakka tana gahuudhaaf sababa guddaa wanti nuti wal jaalachuu fi tokkummaa teenya akkasimi kadur diinaa wajjin nu miidhuu turees diina miidhee kara keenya deebi'ee gama nuti gaafa nuti tokko taane wal dhageenya wal jaalanne rabbiin bakka tanaan nu geef nama tokkummaa teenya tana diiguu ni balaaleffannaa ofii qabna ni balaaleffannami sheekhaas haa ta'u abbaa fedhe haa ta'u namni tokkummaa teenya tana diigu nuuf ni ta'a namni tokkummaa teenya diigu sheekha moo sheeyxaana sheekha moo sheeyxaana namni irra gammachuu nuti gammanne tanaaf hin gammanne sheekha moo sheeyxaana maal jettan sheeyxaanaami amma booda sheekha jennaani namni gammachuu kanaa tan wajjin qooddatee gammachuu kana nu wajjin hirmaatee nu wajjin hin gammadin kaarra gaddaa jiru sheekha moo sheeyxaana tana jala murtee yeroo hundaa'u naaf beekuu qabda matan naa qabachuus qabdu namni guyyaa muslimni gammadu wajjin hin gammanne guyyaa muslimni gaddu ka wajjin hin gaddine namni guyyaa namni silaa gaddu nama wajjin hin gaddine ka guyyaa namni gammadu nama wajjin hin gammanne sheeyxaanaa jennu akkasimi kaarraan tanaaf dhufeen wajjin hin gammadin sheekha moo sheeyxaana namni adda nu qooduu sheekha moo sheeyxaana namni maqaa namaa baasuu sheekha moo sheeyxaana sheeyxaanaami akka waan addaan nu qoodu nama adda nu baasuu kan dhageenya uummata keenyaan hin jabeessi isin dhaamadu tana namni addaan nu qoodu ji'a hundaanuu ka addaan nu qoodu kurfaa'ee qophaa'ee taa'u jiru hedduudha akka amantiittis warra adda nu baasuu jira akka sabaattis warra amantiinis haa ta'u waan biraatiin addaan nu qooduu barbaaduu jira waan akkanaa hin dhageenyaan nama adda nu qoodu ni dhageenyaan tokko eegenne booda ganaa deemine addaan ni baanaan eega wal jaalanne ganaa wal jibbinaan namni shee abaluu kana shee abaluu kasi abaluu kana abaluu kasi jee maqaa biraa kan taane nama duubaa namaa baasu sheekaa miti maal jenne sheeyxaanaa jenne tan akkana naa qabadhu yoo nana sii deemenne nama addaan nama qoodu gaafa gartu sheekaa miti sheeyxaana jenne maal jettu siimeemiin kan akkasin naa qabadhu namni gartee guyyaa nuti irra kana gammanne kana qubsuma diiniif namni gammanne sheekaa miti sheeyxaana ammas namni keessa namaa beeku ni jiraan aqiidaadha jechuun waan keessa yaadanii waan namarraa mul'atu waan keessa yaadanii aqiida jechuun hin mul'atu beekaa nama keessa teessi qalbiitee keessa yaadda akkasii namni anaa keessa namaa beekaa sheebalu nam firqaatanaa miti yookaan jammaa kanaa miti kana yookaan kanaa miti kana jee maqaa nama barbaasu keessa namaatiin beekaa waysu jira keessa ka beeku eenyu rabbii du'a kana sheeka ettaan moo sheeyxaana ettaan sheeyxaana namni ganda keessa taa'ee sheekota maqaadhaan adda qoqqoodu namni ganda keessa taa'ee islaama maqaa baasiif addaan qoqqoodu ka akka sabaattis kun faartii tana kunsanii jee addaan nu qoqqoodu sheeyxaana jennaan akkasimi allahu akbar nama waliif galee waliin alaa galan nuti walleeysina wallaalee malan har tokko nu yaasinan godhin falla tokko nu taasisi yaa rabbi 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 tokkummaa rabbiin nu fannee bakka tana geenyemi yaa lammii tookan baadiya haa falmannu tokkummaan kaan yoo as garaan nu qabbanaawaan gumaan ijoollee teenyaani bahaa gumaan ijoollee tokkoon baafanneemi yoo tokkummaa tana dhabne bakka durii gadi deebinaa beeka ijoollee teenya kanaaf nama addaan nu qoqqoodu tarkaanfii irra fudhachuu qabdan nama anaa sheeka jee ganda keessa taa'ee sheebaluu kana sheebaluu kasi juu anaa yoo taate bishaan irra baaqacee lottu maal jettan ijoollee teenya nama ganda keessa taa'ee nama qoqqoodu nama waan hin taane nama irratti oofuu nama waan hin taaneen saba wal jibbisiisu nama waan hin taaneen ganda wal jibbisiisu halkan qabbanaa bishaan gabbaa sara baatii qacee locha fagaa ol deebisa maal jettan nama akkanaa sirreessuudhaaf isiniitu dandeettii qaba aangoo rabbii isinii kanneen fayyadamtanii dhukkee irraa haasuu qabdaniin isinii je nama tokkoon hin ga'inaa
jallaa fi abbaa hidhatee tumaami jallaa gosuma hidhatee tumaami jara kanaan illee cinqinaan baanaa bar dhukkee irraa kaasu qabdan waliin gallaami sheekha jettanii sodaatinaa sheekha jechuun kan rabbi sodaatu kasimi sheeyni hamtuu numaa yaaduu namni hujii isa fakkaatu dalaga malee hujii isa fakkaanne dalaga namni hujii sheekhaa hujiin fakkaanne dalagu sheekhaa miti maali walii gallee jirra amma tabiraa wanni isin dhaammannu ummata keenya gosaan akka waliin qoonne rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nu kana aadam irraa nu uume hawaa fi aadam irraa eegas nu fide booda saba gosa waa hundaa'u nu godhee jiran wanni inni nu godheef maali litaarafuu akkanuma jaabar akka wal beeytanii fi hangasmaami wal beekuu qofarra gabaabbachuu qabdi gosummaadhaan namni deemu da'uuhaa fa innahaa muntinnaa jenna nabiin sallallahu alaihi wasallam fokkattuudha firraa dhiisaa wanni gosummaan deemuudha ajooytuudha jenna itti dhiyaachuu hin qabnu nuti hundinuu maal obboleeyyaniimi nuti abbaan keenya tokkoomi amantiin teenyoo nabiyyiin keenyoo kitaabni keenyoo wanti adda nu baasa maaltu jira de ni jirti hin jirtu jechuun ummata keenya sabaas tokko olii qabna rabbiis tokko olii qabna amantii takka qabna nabiyyii tokko qabna kanaa achi waan biraa qabna kan akkasin naa hubadhaa wanni biraa ta'in isiniin yoo jiraatte oromoo dhaggeettu hoggaa maayimaayitu barbareen abbuma dhaabee gubdii jedhan akkasimi dubbiin tun isiniif ni galti maayimaayiisi kun isiniif gala kan isinii galu natti hin fakkaatu lafti teenya lafee teenya hin gurguramtu hin jijjiiramtu akkasimi laal nama biraa akka as dachii gurgurtanii fi nutti hin qubsiifne tanaa isinitti hin dhaamachuu barbaade maal jettan dubbiin tiyyatu waa isinii galuu nu banne garuu ni beeytanimi akka as nutti hin qubsiifne adara buqqaasuun nu dhibdee jirti gadiisanii amma ni beeytanimi firra qubsiiftanii booda buqqaasuun akka isin hin dhibne dachii teeysan hin gurgurina maal jettan waan akkanaa tanan dhiisu baay'ee yaa'ii qaba akkanaan hin jenne adara isinumatti hin dhaammadde lammiiti isinumatti hin dhaammadde sabni fedhe nu keessa jiraachuu danda'e saba feenee wajji jiraanna abbaa fedhe baadhanna nama tokko hin dadhabnu duyni keenya bal'aa akkasimi walaakin ammoo ifii sin gurgurru maal jettan lafaa sin gurgurru akkasimi akkana laal nu keessa abbaan fedhe haa jiraatu garuu lafti teenyaan gurguramtu teenyuma akkasimi isi yennee ijoollee 5,000 ol dhabne akkasimi akka deebitanii lafa teenyaan gurgurran tan isin dhaammadde gama biraatiin yoo du'aama isinii godhuu hafte malee fixaddeetiin jira sheena siriisaa kuma najinaa mammara yaa rabbi yaa gaarii yaa mootii yaa lama meenaa gammachiisi ummata muslimaa tutu jaarsiirra haasi miskiinummaa waaqa guutuu diinfiiti arjooma qabeenya isaatiin majlisni ijaarama qabeenya isaatiin diin isaa durooma tanaaf yaa rabbi meetti kanni muslima bakka irraa baasan dachaa kumaan narraa hiyyaachisin waa takkallee humaa yaa mootii alama kenni bu'aan fedhanii numaa ijaarrata numaa ijaarrataami jabaadhaa gaa ummata keenya silaa wanni nu hedduu jiran waa hedduu jechuudhaaf yerootti qoodan isin wajjiin akkana fuula dila babbareedaa kanaa wajjiin yoo lagarru wanti jennulleen tuuyyoo jenne taantu dhufa taan jennu taantu dhufan hin dhumtu garuu itti fufne jechuun nama hedduun nu booda jira kabajaa mananii kabajaa ikwaanii hin tuffatamina isaan tuffatanii abbaa fedhe jaalan abbaa fedhe jaalan rabbiin samii uume hin miidheyse urjiin lafaa ammoo barattoota diinii isaaniin bareeddi barardiin rahmaanii isaa yoon jiraanne dukkana guyyaaniin halkan dhiisii ufaa maal janii himanii halkaniitu ifaa biyya isaan jiranii guyyaan faamaalayyaa maal janii himanii rahmataas ni qabdii biyya isaan jiranii isin uume laalaa ni gartanii biyya diin qabduu fi ammaas biyya taanii wal cinatti laallaan waliin fakkaatanii ifa guyyaatii fi dukkana halkanii nuufaa ibsu inni meejaamini abbaa fedhe jaalan ilmii ulamaarraa hanuu dhaalu jirtanii
dhaaltu anbiyaati ulamaa jechuun isinii sanbiyaa boroni dhaaltanii jecha rabbii guddaa biyya hambeeftanii jecha nabii namaa dhaalchisuuf jettanii haadha abbaa keessan biraa fagaattanii biyyan beeyna keessaa olii gayyaatanii harkatti nyaatanii dhabnaan calleeftanii waan nyaatan waan dhabne osuma qabdanii warri keessan manaa kan addaar nyaatanii isaan biratti akka kan hin beelawni diiniif jecha biraa adeemtan lakkeeftanii ilmiin siifaa galtuu takkas hin dhibini qomatee haa guutuu kitaaba laalini takkas hin dhibini fanniin hundumaanii abbaa fedhe jaalan abbaa fedhe jaalan dubbadhu jetti taan dubbadhus taan nadhufti waa'ee keessan kaafnaaniyya dadhu nyaataaf dhugaat jajjabeetoo yaa gayrooto naaf jiraadhaa maleetti handura oromiyaadha walgarre finfinneedha handura oromiyaadha handura oromiyaadha walgarre finfinneedha handura oromiyaadha walgarre finfinneedha walgarre miin harra wal nu garsiise ganaas wal nu garsiise lammiitii hedduun isin jaaladha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh جزاك الله خيرا الله أكبر الله أكبر قمدني شيانة سنيفته ما شاء الله يو يا